galgala amma namni hundi har'aa maqee jira warri Afrikaatii siiroon isaanii yeroo hirribaati ijoolleen biyya arabaati siiroon isaanii yeroo hirribaati amma callaa warra North America walitti fi Awurooppaa raftee jirti akkasitti yaad maaliif it is too late atittis zaan dabartee bakkimmaa sanuu namni hagi tokko namni dalagaan jirre bakki irraa seenu North America akkam jirtan nagaa fayyaadha dubbii tan osoo ni yaadan kennan hin buluu jeetiin seene dubbii manguddummaa Abiy manguddummaa Abiy taraan xiqqoo yaada kennadha anis maana tefti cittee waan tefti waan dubbadhaa jeetiin seene maali yaadadhe sene beektanii gaafa baandaa warra baandaadhaa warra maqalee dhaquu warra maqaleetii wajjii walitti hidhaa qabuu janiiti jaarmoota kaafaa'ootii fi aabaa'oodhaa kanatti bobbaa turan hin turre bar hooggantoonni OPDOdhaa dheengadduma warra baandaadhaa warra asii maqalee dhaqee maallaqa fudhatee deebi'e warra maqaleedhaa wajjiin hojjetu warra TPLFin dalagu maquma amata 27 abbuma isaan uummatee isaan tolfatee isaan kanaahu nama godhee nama amata meeqaantam itti maxxananii qorii isaanii arraabaa turanii numaa sabboonota bebbereedoo kacaffeeraa miskanaan baandaadha ergamtoota TPLF nuun jechuu eegale jarri OPDOdhaa kun afaan qeyran qabuu jechuu dhageessanii afaan qeyran qabuu waan fedhe dubbataa afaan kun wama namni dubbateen dubbata qeyran qabu daa'imnin jiru numa jaarrabni kun waan fedhe OPDO'n baandaa ergamtoota TPLF arra Abiy manguddummaa ergeeti manguddummaan isaa lakkee nuti dhoysaan beeynu dhoysaadhaan wajjiin marachuun hayyamnu gaddeebi'aatii siyaasaa teessan tolfadhaadha jaarmoota siyaasaatii wajjiin sabaa sablammii hundaa wajjiin haasawaadha isaanii wajjiin hirmaannee nutis akka jaarmee tokkotti waliin hirmaanna malee ergaa dhoysaa manguddummaa dhoysaadha hin barbaannu jeeti Dabratsiyoon qaaneessee saaxilee dirree kaa'ee jechuudha tun gammachuudha osoon hin dubbanne yoon bule gaariin ta'u dubbadheetu waan firraa baasee rafuu qabaa jechuudha na biraa galgala akkaan imaanaan rafu akkaan nagaan rafee hirriba quufee ka'utti maaliif yaada raf firraa dubbadheetiin firraa baasee isiniin ga'ee isin gubba gannaqee gammachuun arraan tanaan argadhe laal hayni maan tanaa dur hayni kun turee dhufa hayni maan tanaa hin bubbulu dafeeti ammuma ba dhugaan qabsaa'ota Oromoodhaatun Oromoo tana rabbii wajjin jira rabbiitu Oromoodhaaf dalagaadhaa jira ummanni kun ummata obsee amata 150 gabrummaa jala jiru rabbiilleen gargaareeti bakka nuti wallaallee hunoo hayni keessan as jira dhugaan teessan as jirti jeeta rabbiin dhugaa Oromoodhaa tana baasaadhaa jira obboleeyyin kiyya dhugaa Oromoodhaa tana haqa dheengadda ergamtoota shaabiyaa turan Baqqalee Garbaadhaatii fi Joorfaa warra baandaa maqaleedhaa maal inni baajanni ramadamee fi Oromoo diigaa jiru Itoophiyaa diigaa jiru akkas jabaa ture akkasimi Daawud Ibsaa Faanbar warra baandaadha Addi Bilisummaa Oromoo guututti baandaadha Kaafaa'uun guututti baandaa jechuun kittillayyoo jechuudha Joorjee kittillayyoo eenyu kittillayyoo TPLF nuun jechuudhaaf deemanii jechuudha qabsaa'onni Oromoodhaa hundi kittillayyoo TPLF haya badaboo isinoo OPDO nuti sabboonota qabsoo meeqa godhaa turre osoon Oromoodhaa qabsaa'u akkatti fuulli koo maadiyaatiin nabbee akkatti na gurraachome jegaaf tokko Minisootaa dhufeeti Abiy Ahmed osoon Oromoodhaa qabsaa'u fuulli koo asitti na gurraachome maadiyaatiin nabbee Oromoodhaaf osoo qabsaa'u warra ijaabaqe warra harka dhabe warra miila dhabe inni quban qabu warra lubbuu dhabe hin beeku Abiy Ahmed eenyutu Oromoodhaaf qabsaa'ee lubbuu dhabe goota akkamtuu wareegamee baddaa gammoojjii Oromiyaa keessatti hafee Abiy Ahmed hin beeku qabsoonni godhaa ture guddoon gaafa Minneapolis dhufe namuu seeqeetu buuse hin dubbanne gaasan maaliif deeggarsaas ni qabnaa ifuma keessatti seeyinee usne kumatti seeyineetu muusne maal namni madawul maraataa meeqantam qabnaa Oromoon tu barbaraata heddummaannaa kafayyarra maraataa keenyaa irra hedduudha anaa laayibii gubbaa haasa'u jiru osoo ijaallaalee arkuutii naddawwal ammaasii nuti deebisaa jechuudha anaa laayibiin haasa'u jira namni keenya maraataa heddummaanna tanaaf rabbiin garaa nu laafa
marataa turreddu silkii tamiin haasa'u jira gurbaan kun maal haasa'u jira quban qabu akkeessa nalaala silkii asuma daawwale jechuudha beekadhaa islaama kasaa yaada kanachuu deema caffeenis yaadaan kennadhaa jechuu deema an silkii takkumaan qaba silkii taan tabiraati lakkoofsi tabiraati kanaan nadhoyit so Abiy Ahmed maal jee gaafa misotaa dhufe dubbi ana dubbisee yaadhee qofle dubbi inni gaafas dhufe jee osoon oromoodhaa qabsaa'utii fuulli asitti maadiyaan nabeen gurraachomee hunoo amata lama siree gubbaan rafnee amata lama lafaan rafaa jira siree gubbaan rafnee osoon oromoodhaa qabsoo godhu jiruutii je dubbi si galtee inni qabsoo oromoodhaa tana hanganumatti xiqqeesseeti akkuma waan gartee sirraa bonii lafa rafuun faan qabsoo godhuudha akkuma waan jireenya keessatti jaartii wal dhabdee gudachiin si garagalte fuulli maadiyaa sibbee aarri siin facaatennis sanis qabsoon lakkaawaa hiraar jiruudha waa mudatees hunda qabsotti zaabbateeti osoo oromoodhaa qabsoo godhuutiin maadiyaadha sinna bee maadiyaa kan itti bee jaartiidhaa wal dhabee jaartiin jalaa deemtee baqattummaas as galtee jaartii jala galee kadhatee dadhabee kanaatu itti baase so kanallee keessee nu barbaachisu this is personal garuu dubbiin dhugaan jirtu arra manguddoon Abiy wali qabateeti rabbii ja'a jara kana firraa sodaadheetiin jira jarri kun humna jabduudha qaba jarri kun warra nu tolchee nu uume isaanii alatti tarkaanfachuu hin danda'u yaa manguddoo rabbii ja'a dhaqaatii jara kana natti araarsaa je'eeti kadhatee miirarra kufee qeensotaa fi qaalchisunis qeensuma masgida nawaaris qeensuma jiin inninis qeensuma phaaphaasuma jiin ani san sheekhaan juuni san bakka bu'aa islaamaan juuni inninis qeensuma phaaphaasuma maali paatriyaakuma jiin paatriyaakuma masgida nawaar bulchaadhaa jiruu ana kasti lafa kaa paatriyaakii charchii bulchuu fi masgida nawaar bulchuu fi kana wali qabeeti ol ergatee jechuudha jarri gudhaku Tigreen dhoysaan beektu Tigreen dubbii irra diddibaan beektu maaliif namni bara waan sodaatu irra diddibaa waan sodaatu waan firaasaatu irra diddiba garuu Tigreen sodaata kallee hin qabdu maaliif dhuftan bara akkatti gurbaan nu araarsaa je'ee nurraa kadhaa je'ee nu ergee akkatti miidharra nu kufee igraachin laay warqoo wandimmaachin Abiy lijaachin Abiy matto igraachin laay warqoo ibaakaachuun aastaarriquun ka wandimmochee gaa aastaarriquun biloo maarree akka jedhu dubbatutti dhaqanii itti himan dabre tsoon taa'eetuma caqasee mataalulee አይቻልም ኑቲ ጭቲዳን የምስጢር ሽምግልና አይቻልም ዴማ ገደቢያዳ ቀኤቴ ሰንከይሰ ዱረቶል ቻዳ ጂኒ ጄ አችራ አርሄ ገደቢስ ኦፒዶን ረሰልපቴቲ ዋሜቃትቤ አረጆራ ከቲ ፌስቡክ ከይሰ ከብራቀ ጆር akka Facebook keessa burraaqa maaliif dachiin itti bal'attee akkatti Facebook keessa burraaqa takka may maayisa gadhiisa takka may maayisa naa ergaa laja takka way barreessee ol darba joora akkatti Facebook keessa itti bal'attee bargammachuudha maaliif haqa isaa bahee fi gaafa haqa kee rabbiin si baase akka Facebook keessa fiigde jechuu joorarraan targanteenya guyyaa guutuu harkaa fi miilaan Facebook irra fiigaadhaa oole sigade yaa rabbi dhugaa duraa mul'achuudhaan kaan eessaa isaanuma dhiibdee isaan harkaanaa baaftee joorarra guyyaa guutuu eegee irrii baakee osoo Facebook keessa fiiguuti aduun dhiitee shilimje look oromoo hundaatu gammaduu qaba oromoo hundaatu waan kana akkasitti wachuu qaba arra aangoonni OPDO'dhaatii fi Abiy Ahmedis luxxatanii qaanawanii salphatanii min waaxan yeet nigba joor dubbii tana dhagee jiraay Abiy qalbiinsaa joor dubbii tana dhagee soyyee kasammaa baqqaa farda debbin mistireen hullu yaawxaan waynee ballaak silaan erguu baadhee maaliin qabaa osoo juuti dubbiin hin dhokattu joor bira geesse joor ol darb aboo joor dhaabbadhu joor ol darb katabbii ol darb saaxilu ol darba ol jala oriiti oromoon numa dhaalte look dhugaan yooni afaan qaban funyaaniin dubbatti funyaaniin baati dhugaan wanni oromoon asitti niin qoosa malee dubbi fardittiin jira wanni oromoon akka gaaritti hubachuu qabdu maali beektanii warra qawwee qabu kabajeeti manguddummaatti ergatee firraa kadhachaadhaa jira
warra qawwee hiikkatee harka duwwaa jiru garuu akka saretti karaa gubbatti ajjeesee darbaadhaa jira. Oromoo qawwee irraa eegeeti akka fedhetti milishaa leenjisee keessa ergee akka fedhe godhaadhaa jira. Haadha Oromoodhaa reeppi godhaa, shamarran Oromoo reeppi godhaa, manguddoo Oromoodhaa ajjeesaa eenyu gaafata? Oromoon qawwee hin qabdu kan falman. Garuu warri qawwee qabu dhaqeeti miilarra kufeef irraa kadhataa jechuudha. Warra qawwee qabu manguddoo ergeeti natti araara baajeef irraa kadhataa jechuudha. Afrikaa keessatti biyya Afrikaadhaa keessatti wanni kabajaasitti godhaa qawweedha. Jara keenya tana irra deebiitiin ja'aatiin ture. Wanni Afrikaa keessatti kabajaasi godhaa yoo qawwee qabaatte, yoo waraana kee qabaatte kabajaani qabaatte. Yoo qawween qabaan Itoophiyaa Afrikaa keessatti dimokiraasiin hin jirtu. Democracy is power. Humnateetu dimokiraasiin. Dimokiraasiin Afrikaadhaa funyu qirqixi. Humnaa wajjin deemti. Warri humna qabu amma Tigraay keessa namni hin du'u. Abiy waa'ee Tigraay hin dubbatu kadhaa malee. Tigraay keessa badii tahee biltsiginnaa takka Tigraay keessatti yakkaa dalagamee dubbatu akka dhageessanii takka hin dhageenye. Biltsiginnaan karaa Tigraay ol seentee hin salaattu silaa qiblaan Tigraay keessaan dabre biltsiginnaan ta Islaamaatis gaggara galtee qiblarraa gaggara galtee salaatti. Qiblarraa silaa qiblaan maqalee keessaan karaa makkaachi deeme biltsiginnaan gaggara galteeti maaliif warri maqalee nun dhiisuu isaantu rabbii keenya irraachi garagallu malee ol garagallee salaannu irraa gaddeebine jechuudha. Hangas takka Tigraay sodaatee baaragaadhaa jira Abiy. Kan uummata Oromoodhaa namaan maal naan jedhe uummanni miliyoonni 5 qawwee qabaachuudhaan kabajaa arkateeti uummanni miliyoonni 50 qawwee dhabuudhaan kabajaa dhabe. Think about this. Uummanni miliyoonni 5 Tigreen qawwee hidhachuudhaa fi jaaramuudhaa fi humna ta'uudhaan kabajaa arkateeti. Ummanni miliyoonni 50 ummanni guddaan kun ummanni jeenyi kun Oromoon bar onnee dhabdeetii miti jeenyummaa dhabdeetii miti tooftaa ittiin lola wallaalteetii miti Oromoon loltuudha Oromoon goota Oromoon jeen garuu qawwee dhabuudhaani arra Oromoon miliyoonni 50 tuffatamtee qawwee qabaachuudhaan ummanni Tigreedhaa miliyoonni 5 kabajaa harkatee biltsiginnaan salaataa fi jirtii jechuudha kan hubadhaa. Kana sammuu qabadhaa. Keep this in mind. Afrikaa keessatti warri qawween nun barbaachiftu qawween nun feessu qawweedha. Dimokiraasii san hojiitti hiikuudhaaf qawween duubaan jiraachuun dirqama. Qawween duubaan jiraachuun nama akka mana ifii beekuutu alaa ol lallabaa jette Oromoon guba himaatti. Nama akka mana ifii beekuutu alaa ol lallabaa. Dubbachuudhaaf why even to mention the name democracy qawwee yoo harkaan qabaanne sakun gurbaan maraataa siin jedhan Afrikaa keessatti osoo qawwee hin qabne kamitti waa'ee democracy kamitti dubbataahu kamitti how come akka maqaa dhooytaahu osooni waan democracy kana hojiitti hiituun qawwee if duubaan qabaanne akkuma lafaa kaatee democracyidha nuti warra democracyidhaati gujette sikkoflan warri Afrikaadhaa sikkoflan. Sitti anjamaniu biltsiginnaan bakkitti ni milkoonee adde bakkirraa abdii qabduus uummanni Oromoodhaa hidhatee qawween qabu dimokiraasii tana dirree dimokiraasii bal'ifnaa Abiy duraa san koottaa galaa warri Eertiraatis galaa warri Ameerikaadhaa galaa koottaa rakkoon hin jiru dirreen dimokiraasii bal'attee jirti warra hidhaa gadhiifnaa uummata keessa deemtanii filmaata nagaa goonaa. Inni bar mooraa takka jaareeti mooraa takka wali qabu jira maaliif hinaus Afrikaa keessatti ummanni kun eega qawween qabaanne akka hubaa takkallee waan finne ni beeka Abiy ummanni Oromoodhaa eega qawween qabaanne akka waa takkallee finne ni beeka kanaafuu wali qabee takka meeshaa wali qabee Finfinnee keessatti boodara maal eegale jalaadii eegale gartee kutaa keessaa oofisa isaaniitii fi miseensaanii jalaa hidhuudhaa fi ajjeesuu hidhuu boodarra warri Finfinnee wali qabame tokkollee tuquun taa'u akkasumatti ta'an maaliif warri Finfinnee keessa jiru kuni kar tokkoon mootummaa Abiyyiif deeggarsa akkaminnaan jaa Daawud Ibsaa maraa guddinaadhaa
Baqqalee Garbaa Jowaar Finfinnee keessa taa'uun tuni mootummaa Abiyyiif addunyaa biratti immeejii bareedaa kennaniif. Immeejii akkam? Kunoo jarri kunuu Finfinnee taa'ee mormaa jira. Jarri kunuu rakkoon takka irra gahaadhaan jirtu. Kanaafuu mootummaan kun mootummaa nagaati, mootummaa dimokiraasawaadhaa, uummanni quurama irraa qabaatus rakkinni dilas gabbee sun hin jiruu jedhama. Honestly dhugaa lafa kaa'uudhaaf. Wanni kutaalee keessatti rakkinni ta'u ajjechaan kutaalee keessatti taatu dhagaman qabdu maaliif warreen mormu seentara magaalaa Finfinnee keessa taa'uu rakkoon irra hin geenye. Hidhamaadhaan jiran Finfinnee keessa ajjechaan hin jirtu. Finfinnee keessa rakkoon torchiin reepiin hin jirtu. Kanaafuu mootummaan kun achi keessa taa'anii irra barreessuu mootummaa tana dheekkamuu qeequun kun inumaa mootummaadhaaf lakkii mootummaan kun yaa ba'aa mootummaa hamaadhaa miti. Maaliif hin gartu Finfinnee keessa taa'aniiti waan mootummaa tanaa rakkoo isiin qabdu hundaa'u saaxilaadhaa jiranii jarri kanarraa humaarra hin geenye. Kanaafuu indirect mootummaa tana dimokiraatawittuu fakkeessuudha. Jaarmoonni keenya karaa nagaatiin Finfinnee keessa teenyee qabsoo hin jiru. Kana wanni dhiibbaan guddoon godhuu qabnu jaarmoota keenya ka Finfinnee jiru irratti amma fokasiin kiyya OFCdhaa fi ABO warra karaa nagaatiin qabsoo hin jiru kana actively qabsoo karaa nagaatan jansan hujitti hiikanii uummata isaaniitti wajjin communicate godhuudha qabanii rakkina uummataa guyyarraa as banii gabaasuudha qaban akka dhaabatti joowar akka dhuunfatti gabaasuu hin qabu. Joowar akka mataasatti Facebook irratti maxxansuun sun akkasatti jooriin maxxansaa jira. Garuu paartiin akka paartitti paartiin KFO paartiin ABO'dha as banii rakkina uummata irra gahaa jiruu fi rakkina biyya keessa jiru every day gabaasuudha qaban uummata fiitii wajjin communicate godhuu qaban uummata saayitiin yoo rakkoon ammaatte uummata haajanii kaasuu danda'uudha qaban. Taanii guyyaa tokko as banii TV irraa haasawanii gaddeebanii rafuu kuni karaa biraatiin mootummaa tana akka mootummaa dhugaa taate mootummaan tun akka mootummaa mormitootaaf mirga eeydi taate addunyaa biratti ragaa bahaa fi jiran jechuudha. Kanaafiin kana booda quba kana diilaalaachuu qofa osoo hin ta'in jarri kun qabsoo karaa nagallee jedhan qabsoodhaaf biyya galan. Eega qabsoo biyya galaniifuu gaafa dubartiin Oromoodhaa ilmaan shanii wajjin maneedhaa seentu addunsummaa Oromootii fi KFO warri Oromoodha bakka buuna jiru Finfinnee keessaa torbaan booda as banii ibsa baasuu hin barbaannu. No. Qabsoo jiraniimi qabsoo godhaa jiraniimti immediately as banii miidiyaan OMN'dhaa hanga cufamutti ni jira. Hanga cufamutti miidiyaan OMN'dhaa ni jira. Yoonni miidiyaan OMN'dhaa cufameehu haga social miidiyaan jirutti Facebook isaanii gubbatti update'dha barbaannaa jechuudha. Maaliif information biyya keessaa bahu maaliif hin ammaxxansa maaliif Yahyaa Bashir maxxansa maaliif Heenoo Gabbisaa maxxansa maaliif warri biyya keessa ummata keessa jiru maaliif hin maxxansin sodaachaadhaa qabsoo karaa nagaatiis ta'e qabsoo hidhannoodhaa godhuu hin dandeessu. Yoo sodaatte qabsoo karaa nagaatis qabsoo hidhannootis geggeessuu tasuma hin dandeessu. Kanaafuu kana booda jaarmoonni keenyaas rafaadhaa jiran amma dura walii galaadha akkana nuu tahaadha akkana kana booda kadhan kana booda dadhabbii isaan qaban laafina isaan qaban takka inni dubban laafina KFO qabdu laafina addunsummaa Oromoodhaa qabdu eega karaa nagaatiin qabsoo najanii biyya galan rakkina jiru hunda faana dhawanii lubbuu Oromoodhaa tabaatu ta'ajjeefamtu nammeeqa ka Oromiyaa keessatti dhufu jiru jaarmee kun gabaasaa jira. Information gabbanii ummataaf kennaadhaa jiranii haala siyaasaadhaa biyya keessatti jijjiiramaadhaa jiru ummataaf gabbanii akka jaarmetti ibsa kennaadhaa jiranii an argaadhaan jiru. COVID-19 dhukkubni maanta dhufe kuni akka waan kana isaan hin goone ugguree hin taa'uun maaliif zamana teknooloojiidhaati intarneetiidhaan akkuma joor mana isaa keessa taa'ee barreessu silkisarraa isaanis barreessanii rakkina jiru addunyaadhaaf himuu danda'an. Akkasii Addisuu Argaadhaa dho'isaadhaan inni jee maaliif Addisuu Argaadhaa ifumaaf if kaasanii manguddoon tun if jaartee nu araarsuudhaa dhayxee jee dubbate qaanfatee waan joollaadee manguddoon if kaaftee xayyaara ramadattee xayyaara keeyyafattee dhayxee amma Maqalee
ifumaaf ijaaraniituma ifumaaf qopheessanii kaka'umsa mataa fiitiini nu araarsuudhaaf ka'anii Maqalee dhaqanii jara keenya jarri Maqaleedhaa gooftaa keessan eenyu OPDO jarri Maqaleedhaa kaleedhaas gooftaa keessan turan arraan tanaas gooftaa keessan isin kalees kittillayyoo Tigraay turtan arraas kittillayyuma Amaaraatiif hin jettan malee Tigraayiifis kittillayyoodha jigalee gurbaa tokkootu Geetaachoo Asaffaadhaa kuni yakki hundi duraan faraqaa duraasan maqaa Geetaachoo Asaffarra kaa'ame wanni Oromiyaa keessatti kanama hidhe kamiila namarraa murre tirikaan nama gube kamaan nama godhe hundinuu badiin Geetaachoo Asaffaa OPDO hundinuu Geetaachoo Asaffaa dhiiroo Geetaachummaan Asaffaadhaa kun kamii Geetaachummaan Asaffaa kun kamana hidhaa Maakkalaawiidhaa Qaallittiidhaa Maarree hunda keessatti karshallee hunda keessatti torchi nama godhu kun Geetaachoo Asaffaadhaa kun kumaantamaan footokooppii ta'ee gartee mana hidhaa gubbaa raabsamee kana dalagaadhaa ture moo Geetaachoo Asaffaadhaa kun kamii Geetaachoo Asaffaadhaa Abiy Ahmad faadha obleen kee dhageeffadha Geetaachoo Asaffaadhaa if heddummeesse eenyuun OPDO keessaa nama akka isaa oomishe Abiy Ahmad fa'a warri Oromoo torchi godhaa ture warri Oromoo cafaqaadhaa ture OPDO khaleetana malee OPDO arraatana malee Tigreedhaa miti sammaal turogaan eega Tigreen nu keessaa deemte cafaqaadhaa fi ajjeechaa hidhaadhaa rakkinni sun cuftu dhaabbate Geetaachoo Asaffaadhaati miti Geetaachoo Asaffaadhaa jaruma OPDOdhaa Abiy Ahmad faa amma biyya bulchaa ture kana kalee fakkeessuudhaaf waa hunda wali qabanii Geetaachoo Asaffaa san godhee eenyu as nama fannis Geetaachoo Asaffaati eenyu asitti Oromoo julmaan fedhe Geetaachoo Asaffaadhaati eenyu miila namarraa mure Geetaachoo Asaffaadhaati eenyutu ciraan qadhabee akkana godhe Geetaachoo Asaffaadhaati wanni hundi TPLF keessalleedha Geetaachoo Asaffaadhaatiif kennamte garuu arratti amal lameen kana TPLF hin jirtu Oromiyaa keessa TPLF hin jirtu hayyee amata lameen kan hoo ummanni kalee booyaa ture TPLF irraa amma hoo nagarkatee jira hin arkan qaluun reeppi godhuun fannisuun hidhaadhaan dararuun manatti ajjeesuun seenanii arraas itti fufee jira kanaafuu kaleedhaas ka godhaa ture TPLF miti kalees ka godhaa ture jaruma arraan tana godhaa jiru kanaatu maqaa TPLF jalatti qabatee godhaadhaa ture jechuudha kana ragaa nuti hin jenne OPDOmaatu akka isaanummaan godhaa turan isaanumaatu deebi'ee ragaa ifitti bahee jechuudha yaa walii galle arra warruma dheengadda Abiy labsii hidhaadhaatti baasee yakkamtoota warra maqaa Tigraay nagadaadhaa ture baqatee yeqan jiboch jee maqaa moggaasee abaaraa ture arra dhaqee osoo isaan san tokkollee yakkaan dhiyeessin osoo isaan san tokkollee ittiin gaafatamin isaanuma san dhaqee natti araarsaadhaa abbootii tiyyattiin belleeysee anaatu yakkee dhaqaatii walittiin fayyisaadhaa je'ee manguddoo tolfatee ergatee jechuudha Abiy Ahmad OPDOtu qaanfachuu illee hin beektu asilaan hin qaanfadha asilaan namaan dheengadda yeqan jiboo jee abaaraa ture namaan dheengadda yakkaafiin dhiyeessa jee hidhaadha labsii hidhaadhaatti baasee barbaadee karaa Tigraay ollaaluu dadhabeetti dhiise arra silaaniin qaanfadhaa waan dubbadhu silaa arra qaanfachuudha qaba Abiy silaa nama sammuu qabutee silaa nama yaadutee silaa arraan tana qaanfachuudha irra ture waan akka haasa'u dhaqee manguddummaa ergachuu silaa qaanfachuudha qaba Abiy waan takkaan dubbadha Abiy kalee TPLF wanni xiqqoo mataa qabatteef Oromoo qeeroo Oromoodhaatu mootummaa tana duubaan jira waan ju'u sammuu keessaa qabaachaa turte maaliif waan qeeroo mootee TPLF cabsiteef lakkii yoo qeeroon tun akka onnatte kanatti mootummaa tanaa wajjiin dhaabbatte mootummaa tana dura dhaabbachuu hin dandeenyu furmaanni jiru baqannee karaa Maqaletti galuu qofaa waan ju'uuni deemte jechuudha sodaa qeerooti biyyarraa baate malee TPLF
sodaa OPDOodhaatii miti. OPDO maaliif akka gaarii beekani rabbiin isaanii TPLF OPDO akka gaarii beekan abifaa maal akka ni ta'e hagamta akka nama akka makate TPLF akka gaarii beekti kan baqatanii biyyarraa bayan qeeroo Oromoodhaati arra qeeroon Oromoodhaa sun Abiyyi wajjin hin jirtu jechuudha qeeroon Oromoodhaa Abiyyi wajjin hin jirtu arra wanni Dabratsiyoon onnee baasee boodemaasi manguddummaa maal deemaa qeessi taasawaati rakkoo teessan furaa jaarmoota biyya keessaa walitti qabaadhaa dubbisaadhaa nutiis isaanii wajjin hirmaan jee wanni qaaneessee ariheef akka qeeroon Oromoodhaa Abiyyi wajjin hin jirre beekaa jechuudha akka qeeroo wajjin hin jirre akka deeggarsa qeeroodhaa biyya keessaa hin qabne akka deeggarsa uummata Sidaamaa hin qabne akka deeggarsa uummata Ugaadeen hin qabne akka deeggarsa uummata Walaayitaa hin qabne ni beekaa jechuudha Dabratsiyoon kana eegaddan baatan booda manguddoo Abiyyi walitti qabee Paappaasicha masgiida Nawaarii fi Paappaasicha charchii Ortodoksiidha walitti qabee hogguu ergu ifirraa ari'ee jechuudha Dabratsiyoon miiluma dhufaniini osoon bulin deema akka isaa baa itti maajee ari'ee galche kuni maali TPLF haga kalee caalaa onnee baaftee yookaan jabaattee osoo hin taane wadii waan jabaattee osoo hin taane wanni TPLF fi adda bahee arra qeeroon Oromoodhaa Abiyyi duuba hin jirtu deeggarsa qeeroo Oromoodhaa hin qabu kanaafuu Abiyyi kana booda akka meeshatti itti taphachuu ni dandeenya waan ji'uutu Dabratsiyooniif gale which is true haqa kun haqa dhugaadha qeeroon Oromoodhaa Abiyyi hin deeggartu qeeroon Oromoodhaa biltsiginnaan deeggartu qeeroon Oromoodhaa sirna TPLF irraa buuftee sirna nafxanyaadhaa ifirra deebisuu hin barbaaddu dubbii tanaatu galee fi xiqqeessee manguddoo inni erge kabajaa malee achi keessaa osoo kophee ofirraa baasee hin taa'in deemaa galaati itti maadhaa jeen jechuudha arra OPDOon qe'ee keessaa bakkeef keessu dhabdeeti dhiiroo maaluma dubbannaa miidiyaan dhufee nu gaachuu ta'a maal deebifnaa arrakkatti hollachaadhaa jiran arrakkatti qe'ee keessaa Abiyyi fi warri isaa wajjin dalagu hollachaadhaa jiran mee ummataan maal jedhan maal dubbatan as bahanii manguddoo san maal godhuu ergannee jedhan sigalee rakkoo qe'ee keessaa ibidda Oromoo irraa boba'u dhiisee Maqaleerra dhaqee wanni jilbaan lafa dha'uuf maaliif waan kana eessaan as bahee dubbachuudhaaf ta'a Abiyyi maal jeeti Oromoo dubbachuu ta'a maal jeeti ummata Amaara dubbachuu ta'a torbaan kana eegaa ummanni Amaaraa amma afaan garagale maaliif Amaaraa fi Tigree iddoo rakkoo addaa jira rakkoo kophaadha rakkoo araaran qabne arra Abiyyi duruu Amaaris duruu nurraan tarkaanfatee karaa Maqaleedhaa ol deeme jaa wulii Amaara biratti shakkamee jira jechuudha fudhatama qabachuun taa'u sigalee OPDOon waan gootuun beektuu hogguu isiniin jennu kana OPDOon osoo deemtuutii qilee ifnaytti harkunfiitiin osoo namni hin tuyne osoo deemtuu qilee kutti qilee keessaan baane seenarraan tana warri OPDOodhaa biltsiginnaan baantan hallayyaa keessaan baane keessatti if darbanii jechuudha harka ifiitiin wulii Amaara irraayis amantii dhaban Oromoo irraa duraanuu amantii dhabanii jiran jarri kun bar mootummaan tun mootummaa turtuu miti shiftaa duriyyee TPLF jaarattee Oromoodhaan fixaa turte ta carraa harkattee mootummaadha ifiin jette malee jarri kun mootummaadhaa miti duriyyee garaadhaaf bultu tan TPLF wali qabdee ama 27 itti faayidaawaa turte tan injifannoo qeeroon Oromoodhaa fiddeen carraa harkattee mootummaadha ifiin jette malee jarri kun mootummaadha hin jiruun Abiyyi Ahmad mootummaadhaatii miti booda kana torbaan kana ilaala waan inni godhaa jiru torbaan kana guutuu waan Abiyyi godhaa jiru ilaala doomaa fudhatee gasoo fudhatee dachuma qote bakka namni yeroo hunda Abiyyi Ahmad footoo nakaa isaan jiru namni waan gaarii dalagu hunda bara kaameraan gubbaan dhaabbatanii addunyaa tana gubbatti nama biyya bulchu nama hogguu waa godhu gabbee footoon gubbaa dhaabbattu what is that namni waan gaarii godhu waan gaarii dhoksattis ni godha
أتزلانم every day قوير راح قوت قبات فوتو سخاسين في فيسبوك قبات كودا يرو انت تربان كان قوتو ميلالا مي تربان قوتو 7 days مي يبدو لك كواتي فيسبوك أبي لا arrachi dachi qotu jere arrachi dongora fuudhee mana gubbaa dhaabbata achi fuudhee horofa baadhatee dhaabbata footoo na haasaa beekadhaa footoo ka'ee lafa ka'ee biraa deema maali namni akka gowwaadha maali uumaan namaa takka gowwaadha ta namni maal naan ja'an beeyin namni akka gowwaadha namni maal naan ja'a namaan na madaalaa namaan na laalaa hidaa jedhaman na odeessa gowwaa walgee obdoo hetti gowwaa carraar katee yeroodhaaf ol bahee mootummaa ifin jedhe warra akkatti mootummaa geggeessan akkatti mootummaa bulchan akkatti biyyattas gabbeessan hin beeyin የማይም ጥርቅም ጉርባ ኦሮሚያ bulchu gurbaa waardiyaa abi fakkaatu zalaalam huggu abi dachii qotu khoota isaa qabee gubbaa dhaabbata shimalisiis huggu abi dachii qotu inni khoota qabee gubbaa dhaabbata abi keenyaatu dachii qotu jira jee footoo illee tartiibaan footoo tartiibaa qabu jara keenya xiqqoo try to act like a government akka mootummatti mee ifakkeessuudhaaf mootummaa ifakkeessuun guyyarraa haggu dubbiin xiyya baatte Abiy Ahmed dongoraa fudhatee gabbee inni gaara keessa opidoonis abriitti kan dongoraa fudhaa deemaa bakka irti waa dhaaba ummata attention ummataa kanaan harkifnaa dongoraa fuudha rabbii jaa bakka jirtanii guun akaafaa futee gabbaatan footoo if kaasuun dagatinaa footoo if kaasaa dubbiin amma zamanni ka feesbuukiiti footoo feesbuukirratti ol darbaa waliin jedhu awwa rabbii jaati opidoon bar antakkaa mootummaa akkanaa arkeen beeku torbaan guutuu akka namni wal jala torbaan guutuu maaliif muka dhaabuun waan gaariidha muka dhaabuudhaa wajjiin maaliif lubbuu namaa dandamachiisuudhaaf hin tattaafannan gan takka warri ati ajjeeftu kun silaa muka kana dhaabanii biyyaa faayidaa ati lubbuu namaa tama gartu jeesaadhaati qaxara cabsaadhaa mukaan dhaabu jiraa footoo dakaasaa waraanni kee garuu nama fixaadhaa jira maaliif teesseefirraa waraana leenjiftee ergite kanaan naman fixinaa dhaabbadhaa namarraa sirrii dhaabite yoo jette silaa waan gaarii gootee badha Abiy Ahmed wanni Oromoon barbaaddu barkana muka Oromoon ni dhaabban dhaabaa jedhee nutti himan muka ni dhaabbannaa guyyaa duraan soo jedhaaban qotee bulaan keenya hundi bahee dargaggeessi keenya hundi bahee biqiltuu dhaabe gaafa san hammeenyi kee waraanatti bobbaafne ajjeesuun eegalle gaafa san irra wayyaa amma garuu lubbuu namaatu jeesaadhaa guyyarraa kaatee footoo gabbaatee guu kaatee gurbaan kun numa gowwaadhaa biitti ummanni isaa dhumaa jira ummanni isaa booyaa jira dubartiin reeppi tahaa jira ilmoo daa'ima amata shaniitu mana hidhaa biltsiginnaa keessa jira gaafa TPLF kanan gar gaafa TPLF ilmoo gaafa sallaal opidoon so'aatti opidoon ilmoo baalagee waan sodaattu hin qabnee jechuudha maanta jarri opidoo kun ilmoo baalagee waan sodaattu hin qabne dur TPLF nun dhiiftuudhaaf gooftaa isaanii Tigree so'atan opidoo malaftitti bal'atteeti waan sodaattuus dhabdee badii malee waa tolchuu dhiifte maaliif namni dhaabbadhaa du'uun hin jiru baalageedha ilmoo baalagee naman kabany ilmoo baalagee namarraa hin dandeenye tagartee waan sodaattu hin qabne ilmoon baalageen barguuni namni bira jiru xiqqoo nama kabajjii guu namni irraa chiiqe waa hunda goote opidoon amal lameen kana ilmoo baalagee abbaan bira hin jirre duraan sodaa TPLF maaliif kana gootanii lamini hin adarragaachuu anta baalagee lamini hin targaalle kana sodaadhaaf edaanuu Oromoo irraa mataa qabatte opidoon amma nama sodaattu hin qabdu nuti ifiifuu mootummaa taanee jirra waan fedhi godhuu dandeenya waan kalee TPLF goote nutis goonee mootummaa tahuu keenya garsiisuudha qabnaadha ammoo opidoon gowwaadha waan beekanii ajjeechaan akka waan mootummaa isaanii daranuutu mirkansitu waa ajjeesuun akka gartee daranuu mootummaa jabduu isaan gootu akkas ilaalan so dhugaan jirtu
Oppidoon kalee ergamaan abbaate amma TPLF abbaan biraa kunnaan namnummaan qabuuhu dadhabame eenyu dubbata nuutu mangistiidha rabbiin garee kanaa garee nama ergamuu bare rabbiin namarratti nagasiisin namaaf ergamuu bare nama takkaa ifiin buleen beeyn nama umrii isaa guutuu ergamaa dhaabe rabbiin isirratti sallaxinii tanfiraa kadhatan oppidoon akkasin maantan oppidoon umrii isii ergamaa baate waan kalee jadi ilaalama saaminsi Itoophiyaa keessatti sadarkaa Oromiyaa bira kutee saaminsi matti hufee jira saaminsi daranuu ammaati keessattuu Oromiyaa irratti maal Tigreen saamtii miti nutis akka isaan godhan goonaa jetteeti qotee bulaa salaaleedhaa kana wallaahi lafarraa fixan qotee bulaa isa gogaa harbitti fedhe isaantu naannoo Finfinnee qubataa qotee bulaa salaaleedhaa kana lafarraa haxaawanii fixan የጨረቃ ቤቲን ኩን አማንተነ ጉቴቲ አማሪ ጎንደሪ ገደሜ ቆቴ ብላ ከኛ ምስኪና ሻዋዳ ከነ ሂበቹም ቤኩ ለፈራ አጣውተን ቤኻ ኢሳኒ ስላኸቺ ድራን ዱበቱፍ ከይሳ ማለቃን ታክላው ማሬ ሽመልስ ኢልመ ሰላሌዳ ኢልመ ማሬዳ ኢልመ ቱለ ባጀሪት ማለቃን ቢተኒ አከ ቆቴ ብላ ኢሳኒ ኸለፈሰረ ለፈቱ ለመራ ቡቃጅሩ ፍሌ ዱበቹ እንደን ጀርሆን they cannot even represent their own farmers kay sari khaysatti ummata sai khabuqaw irran kayenne chudan mantana takala umati fi shimali sabdisada ummanni salaleeda gafa TPLF cala kham buqa juru amantana yiro mantana kan gafa TPLF san huy goma pidoda yoni asuni guya gutu da asuna garu balaan hundinuu ummatuma kanatti gabbuuti ummatuma tuulamaa kana isaantu finne jira balaa hunda hadhaa hunda isaantu arka arra sagalee dubbattuu filleen qaban ummanni tuulamaa kun amma yeroo izaabara miidhamaadhaa jira hizaabara rakkoodha jira warreen Abiy Ahmad wali qabee if jalatti gartee akka muqarrabtootatti if jala kaaye warra ijoollee tuulamaa tana ijoollee tuulamaatti xiqqoo hubatteen nama keenyaatu aangoo jira kanaafi jarri kun nutti naafaa arra amma farqaan ijoollee tuulamaatti kana hinaafanii jaan Abiy Ahmadiitu bartooftaa karaa jaani garuu Oromoo keessaa ka dhugaan gabroomu jiru ka amata 150 kan ammaasii Oromoo caalaa gabroomu ijoollee tuulamaatti ummata Oromoodhaa caalaa ka hadhaa gabrummaadhaa habbuuqe warri zariin isaanii haxaawamtee qeerraa facaate ijoollee tuulamaati arraan tanaas ka zariin isaanii badaadhaa jirtu ka abbaan ilmaan sagalii wajjiin baran dabbee galaadhaa jiru ijoollee tuulamaati kun dhumullee ajjeefamullee dandamachaadhaa deema qeesarraa hiiqaadhaan deemu dhaloonni isaa achirraa haqabaadhaa deemaadhaan jiru achumatti ajjeefamaa ilmoon takarraa haftu chuma guddattii fi jiraachaa jira garuu tuulamni lafarraa akkan jirre genocidein dhugaa bakki dalagamu jiru lafa tuulamaati obboleeyyin ijoollee tuulamaa genocide kana ka isinirra godhaa jiru ilmaan keessan ka isin keessaa beeta akkalaa uumaatii fi Shimallis Abdiisaa faadhaatu qotee bulaa keessan miskiina keessan tuulamarraa lafarraa haxaawee amaara qubsiisaadhaa jira kana qabadha ijoolleen tuulamaa jiraattan kana qabadha roorroon hamtuun bakkirra deemu jirtu bara TPLFis bara biltsiginnaatis Oromoo keessaa addatti Wallagga keessa lolaa jira dhiiraa wal dhawaa jira dhiirti firraa wal dhorkaadhaa jirti gara lachuutu dhumaatii jira siivilii tokko jeesan 5 turaa dhumaatii gumaan galaa jira Wallaggaatti dhugaa siimuudhaaf Guji keessatti gumaan galaadhaa jira tokko jeesan 9 dhume waraanni biltsiginnaadhaa gaafa haxaawamee lafarraa dhume ol deebi'ee aaraan qotee bulaa labaasadii qawweedhaan dhawa gumaan bahaa jira jechuudha kibbaa Guji keessaa fi Wallagga keessatti Wallagga amal lama lolirra deemu jira garuu gumaa maleedhaa miti gaafa waraanni biltsiginnaa dhufee qotee bulaa lama qawweedhaan dhawe waraanni biltsiginnaadhaa 50 dhume beekadhu guyyaatti aan waraanni biltsiginnaa 50 lafarra afamee ispaaltii gubbaa gumaa Wallagga keessatti gumaa dhiirti gumaa namasii kafalaadhaa jirti taphe Guji keessatti waan ta'u hundaaf dhiirti
dhuftee gumaa kafalti ijoollee tuulamaatiyyaa yaa qotee bulaa tuulamaa sumaatu cabee maqaa keetiin aangoo qabatanii nama keetu aangoo irra jira siin jedhanii nama kee ati lafarraa si buqqaasaadha qeeteetirraa si buqqaasaadha lafatee gubbaa amaara sin jaalanni qubsiisanii sitti taphachaadhaa jiran ijoolleen tuulamaa waan kana kaartuu wadhaa wallahi hedduu rakkoodha kalee gaafa dhihaa baha kaaba kibbaa burraayyuun teenya sabbataan teenya ittee qeeroon oromoodhaa dhumaadhaa turte qeeroon oromoodhaa sun sabbataa fi burraayyuu beekteetii miti garuu ummanni keenya foon keenya ijoolleen tuulamaa maaliif akkas taati roorroon tuulamarra geessu roorroon qotee bulaa tuulamarra geessu nuufis roorroo teenyaadhaatu baddaa fi gammoojjii oromiyaa hunda keessaa ijoolleen harka qullaa baatee dhumaadhaa turte waan kana hubadhaa ijoolleen tuulamaa warri waa barattan keessattuu warri waa hubattan warri siyaasaa beektan waan kana akka gaariitti hubadhaa maqaa lafa tuulamaa tana diinni maa saamaadhaatiin qeeroo kumaantamaatu wareegame keessattuu qeeroon amata afran wareegamte waa'ee maaster pilaaniitii walitti hidhamteeti akkamitti lafa obboleeyyan keenya qotee bulaa keenya tuulamaa gubbaa Tigreen gurgurachiidhaani qeeroon dhumaadhaa turte arraas dhumaatiin sun isirraan dhaabbanne ijoollee tuulamaa obboleeyyan keenya tuulamaa dhumaatiin sun isirraan dhaabban ajjeefamaadhaa jirtan lafa teessan gubbaadhaa haxaawamaadhaa jirtan magaalaan finfinneedhaa isin gubbatti saaraadhaa jirti magaalaan finfinneedhaa isin gubba saaraa jirti qotee bulaa keessan billeessaati warreen maallaqa qabu isin kaasee bal'ifachaadhaa jira kan akka gaariitti wadha siyaasaan amma abiddeemuun tun dhugaasti fakkaatin takkalaa uumaadhaa garaasaa qofa reebuu jira shimalis abdisaadhaa waa'ee uummata salaalee quban qabu garaasaa reebuudha jira irra hedduu amma namni ijoollee tuulamaa ta biltsiginnaa gaafatte nutti inaafanii waan gartee isin tuulamni aangoo qabattaniif tuulamni aangoo hin qaban abbootii garaa tuulama keessatti dhalatteetu aangoo irra jira oopiduu makaleedhaa abbootii garaa tadhalootaan tuulama keessaatu aangoo irra bahee eenyu saamaa jiran ummatuma tuulamaa qotee bulaa tuulamaa miskiina saamaadhaa jiran jechuudha arra dilli asbeen dubbadhu lafa takka fudhatee miliyoon 100 gurguratee arra afaan qabatee taa'u kun hundinuu that's it it's all about money dhiiguma keessan gurgurateeti isinumaan lafuma teessaniin lafuma abbaa isaanii itti kennanii lafuma abaaboo isaanii itti kennanii lafa kana fudhaa maallaqa guddatti gurguradhaa deemaa hojjedhaa kana booda waan qabsoo hin dubbatinaa jedhanii ijoollee hunda afaan qabanii cal ijoolleen cufti cal maaliif ijoolleen duraanuu beela jirti cal waar kannaan namni gaaguun sii waa takka hin qabne miliyoona 100 sii kennan cal maaltu naan ga'e maan nagashee araqee koonaan dhugaa mana guddaa keessa na kaaniiru makiinaa V8 naan qabaa shirshiriin godhaa maal abbaashee shirshiriin godhaa sii galee nama beela qabu qabsutti amanuunis xiqqoon ulfaatti kasii fayyaa ta'a ulfaadhaadhaa naa wajjin turuu keessanii fi qoosuma keessa waan garii dubbachaadhaa deemnaa manguddummaa abiyyiis bakkatti booda aantu dhiyeenya kana walii arguudhaafuu teenyaa torbaan kan kennaadhaaf mee torbaan kana oopidiyoo waan isiin barreessitu an torbaan kana waan dubbadhu numaan laala taa'etumaa waa dubbisa an torbaan kana waa takka hin dubbadhu taa'etumaa waa dubbisa taa'etumaan atakaruma Joharii fi oopidiyoo deddeemtuun taa'ee laala arra koflaan ajjeese hanga xiqqaatu koon laalee biiziin ture hugguu Johar barreesse akkatti bat akka lukkuu gartee bishaan buutetti akka bat opidiyoon bat jala fiiganii Johar jala amma kanaas barreesseera argitee Addisuu Araggaa garteera
maalinni waan joor barreessi garteera abiyyi dawwala addisutti taayyeen faa rakkate taayyeen eeggadda awo joor taayyee baakas goota bileessa namni kamta kas godha joor taayyee kamitti waan bu'aan qabneef deebisaan kennu maal qaba innis nama miti joor mee taayyeenis nama maati akkamitti akkas namaan jette rabbii jeeti waan faayidaa hin qabneef deebisaan kennu waan bu'aa qabaatiif malee waan bu'aa hin qabne waan akkanaa waan akka taayyee tanaaf deebisaan kennu je awoo joori si abbileessa oguu nama dha'e waan nama nambisu waan bu'aa hin qabneef waan faayidaa hin qabneef deebisaan kennu gaddal koo bar gurbaan jeefteera joor gaddal koo bar qawween dhowroo jaadha hay bar qawweedhaan dhowroo yaa joor akkamitti kas goota inni nama inni ban namaa fi fitaa taayyeen ban namaa fi fitaa akkamitti waan taayyeen bar wooma faayidaa qabuun yaa qofni nujjeessa turbaan kana kuttaati waan joor katabu fi taayyeedhaa fi addisoo argaati fi abii waliin laala joor miidaa gubbaa taa'eeti waan faayidaa hin qabneef deebisaan kennu waan faayidaa hin qabnetti yeroo hiyyan gubuu deebisaan kennu taayyeen wanni amata meeqa guutuu taa'ee feesbuuk irraa yeroo isaa gubee dila kana katabuuf maali joor rabbi jee wama faayidaa qabaatiin katabu jiraaf taa'ame obboleessa akkamitti kan goota akkamitti gurbaan kun nama wayillee beeku baatu nama akkamitti gubbaa teessee intalti taayyee danda'a irsoo marsaa isa xumin denno waan faayidaa hin qabneef deebisaan kennu siin je wallaahi ansilaan taayyee ta'e wallaahi kana booda as bee waan barreessu ansilaan taayyee ta'e angos guyyaa siin gadhiisee deema namni akka naan jeemo namni akka joorjee kana tiibira taa'ee wayinee taayyee danda'a edaa joor quban qabu dilakti akka laffaatu kana edaa laaleeti beekaa si tuffatee si dhiisee yaa taayyee beekadha አንዳንዴ መልስ ያለመስጠት ራሱ መልስ ነው ጀጆ deebisa kennu dhabunu deebisaadha which means afaan joor kana gabraat deebisni waan kan afaan joor anaatu beeka anaatu deebisni fini waan joor iddoo kanaaso afaan joorinyaadhaa fi afaan biltsiganyaadhaan anaatu jalaasni hudhaaf taadheenya kan amma zaaf dhedhin jira wanni usuunis deebisaadha wanni jeef wanni ka taayyeedhaatu jechuudha wanni ka taayyeedhaatu wanni ka taayyee jechuun taayyeen namaa miti namaa gadii jechuudha he is less than a human si gade maaliif nama qalbiin irruudhaa nama guutuudhaa jechuudha taayyeen nama guutuudhaa miti garuu waan akka namaati waan akka namaa tanaman ta'in si gade afaan kun namni bar waan akkanaa tanaafin deebisaa guje waan fakkaata looks like but not real ni fakkaatti malee wanni sun namaa miti jechuudha taayyee dhuga baadha I agree on that joor achira waliif galla akka ati itti lafa keeyse and I 100% agree by the way dhibbattis hojii walii gala waan akka namaati malee namaa miti taayyeen waan akka namaa waan nama fakkaataati malee namaa miti akka itti lafa keeyse hedduu bareedaadha waan akkanaa tanaaf deebisaan kenniu waan akka taayyee tanaaf deebisaa kamittiin kennaa nama taayyee jecha joorjee fi taayyee micoon itti koflaadha እበላለሁ እኮ እበላለሁ ቃሪያ እበላለሁ አይደል አረ ምግብ እኮ የለም አይደል አያቃጥልም እንዴ እታገዛለሁ ታየን እንዳላ ከምጮ ዳባርቲን ድረተ ይሰከ ዋን አከታየ ከነጉ ጆርጁ ፊ ታየ ጭራከት ቀርጬ ተነከሽ ጉዳ እንዴ አቶ ታየ አያቃጥልም እንዴ እታገዛለሁ ታየን እንዳ አውዝ بالله من الشيطان الرجيم
وان أكتاية تناف أكمتين ديبسا خنا جوجو I'm really proud of you جور جتش خنان you nailed it you nailed it لغاسي ما أكتي مزبارة سمورة أكتي تقدويت هنجتي قمت ويني أبابان وين ما جتني وانا كتاية تناف ديبسا كمتين كنا تاية سا دلقان سامع لمانتر information مالين دلقا جا انتلان information مالين دلقا قاري أماسي أدبا اندي هلتنيا كتات يقطالو ميچورغو هلتني تاين بطلق جيف دبي بربري آمتي سلا متمتا في الدين متن نيتيز تاي واتك وانقبو إشي اتاقدسالو مالي خاندوبا جوهر أكا غارتي أرتكولي قد جتش غبابا دان وان أكا تايين آتناف جلال وان أكا سيسديف تايون جنة جور وان أكا سيتيف أكسي وان أكا سيتيف كتين ديو ساخن تايين من قلي جارتين دا والفتاة درسون دا فجاسي جارتين مال تاتي منكا تايش منكاش تايش منون كبار ريبا تاي باكشي ولا بيالكش جولين أبايي منكا أبايي زاري تون هل كنت شوف جارتين أن قلقري من خيساباسي درسون دا فجاسي انتيت اندزي لنيال دبچون تاتو خايفي مونتات جوري تكرن عنجي اني سنتات مال جيتي فيو إساتو إني بيك إبيخ بيكدا he knows himself وان أكتات إبيخ أكا وان تات وان جيتش وان كريتي أفا رمتي وان أكا إفا بوجي it's not a real light غرو إفا دفكاتي يجود وان أكا نما وجودت نما فكاتي ملي ونسو نما متي يجود وان أكا مناتك وجودت mana guutuudha miti garuu waan mana fakkaataati jechuudha waan jechi juhana afaan oromoodhaa keessatti hiikaasa warra afaan oromoon beekneef hin barhimu jira waan akka bircuqqoodhaa gunje wanni sun bircuqqoodha fakkaatti malee bircuqqoo dhugaadhaati miti waan akka hojjaadhaa gujette hojjaa dhugaadhaa kaqamni itti hidhamee aana itti raqamanii quxxiin itti godhamtee yookaan hasharri tartiibaan dhaabsisonte waan akka hojjaa takkana kennitee gujette hojjaa guutuudhaa miti hojjummaan guunne sigale waan akka nyaataa yookaan waan akka laaqanaa gudette laaqana barbaadu sanii bitee jechuudha gartee xiqqoo joor waan akka siitiif gujeen wanni kataayeedhaa sun faayidaa hin qabdu namaa miti waan uuma gartee namni gamaa gamanaatti akkas afaan oromoodhaa guun jalaa fuuldura guusi jawaate ask minaatu jiraasanii haa wanni joor katabu kuni namni hedduun gubbarra dubbisa malee keeysi waan joor jechuu fedhe namaaf hin galu joor maal jechuu barbaade waan kana barbaade arra dubbii arraan tanaa jecha abii kana joor gabaabseetii muu barbaade maymaayisi dhufuuf dide maymaayisi harkaa badee maymaayisi maal dhiyoo maal jee itti maymaakaa dubbiin tun dubbii jabduudha itti maymaakuun gaariidhaa jee yaade joora itti maymaakuun gaariidhaa dhiiroo maal jeetu waan maymaakaa akkamitti maymaayisaan bireechee lafa haahaa jeeti barreessee mee warri maymaayisaan gartee dubbii tana gabaabsuu beektan naa ergaadhaa jeen gartee maymaayisi dhibbi tokko itti dhufe maymaayisi dhibbi tokko maymaayisan keessa kamtu sii ta'e opidiyoon hogguun akka ilaalee I don't know namni abbaan ifiif hin dhaanu opidiyoon tun ifiin if dhaanti ifiif dhoyti na fakkaatti buun akka ilaale namni abbaan ifiif hin salphisu abbaan ifii huccuu firraa saaqee qullaa magaalaa keessa hin deemu opidiyoon garuu akkasi si galee akkasi yeroo dheertuudhaan fudhee yeroo gaarii naa qabaadhaa torban kana keessa waa hedduu dharkuudhaaf teenya waa hedduu nu galuudha ta'a waa'ee bilisiginnaa waa'ee TPLF fi jaarmoota keenya kabiyyaa waa hedduu dharkuudhaa teenya garuu yeroo hedduu kana booda fookasii keenya jaarmoota keenyaas qeequutti deebina kana booda comfort zoonii keessa akka jiranitti
diriirfatanii taa'uu hin qaban keessattuu jaarmeenni ABO'tii fi KFO'dha. Kana booda ibiddaan isin jala bobeessuudhaaf ta'a. Ibidda isin jala bobeessuudhaaf ta'a. Geerredi Baqqalaa Garbaas baatee guyyaa tokko TV irraa dubbattee galtee rafuun Oromoodhaaf bu'aan qabu. Maraa guddinaadhaa mana kee taa'uun Oromoodhaaf bu'aan qabu. You need to work. We need action. Yeroo rafanii miti. Daawwit Ibsaadhaa marfamtee gullallee keessa galgalaa ganama taa'uun Oromoodhaaf bu'aan qabu. You need to work up. Kana booda hirriibaa ol kaasuudha qabna. Qabsoo karaa nagaa Finfinnee keessaa oyeessuudha qabdan. Qabsoon hidhannoodhaa Oromiyaa guutuu wal gahuudha qabdi. Karaa lachuutuu nu dalayna kana booda. Waraana keenyaas jabeessaadhaa isinis rafaadhaa jirtan amma dura hirriibaa isin kaasuudha. Amma lama deeltanii lameen kana walii nadhiisa. KFO'dhaa fi ABO'dhaas walii ibidda jala shinnee akka dadhabbii isaa hin lakkoofne kana booda. Wareega Oromoo tokkoo yoo isaan gabbaniin dubbanne walii isaanii quba laannaa jechuudha. If qopheessaa. Akkuma dur jaarmoota Oromoodhaa qeeqaa turre now we are back. Isin immoo farqaan isiniif deemu. Kanaafuu firannu eegaa. Aboo akkasiinoo kadhattuun kadhattee dhabde arrabsitee galtee jedhan. Maa isa kanaaf bareedaadha dhuga waanta. Kadhattuun ugguu kadhattee dhabde arrabsitee galtee. Jarri Maqalee dhaqeeti waan Addisuu Aragaadhaa barreesseef kana kanamitti ergisuni. Anyhow yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'aa na wajjin turuu keessaniif galatooma.